Gaafadhaala jarri duritti gaarahee jarri baree barsiisuudhaan manaa bahee ilmiidhaaf haalima barbaacha naannahee utuu mana qabuu gandan beene taa'e akka jarri hulaa nammee kaalakkaa'e beela dargaggummaa sabaree gattaa'e rakkina meeqa keessa dabree qara'e biyyan beene dhaqee kadhattuu ta'e yoo harkatee nyaate dhabuu dhiisee taa'e. Marrumaan hidhatee rakkatee beelahee meeqatu jalqabee dadhabee deebi'ee xiqqootu irratti hafee ilmi bakkaan gahee allamee deebi'ee barsiisuutti taa'e galeen teenya hidmaa diinitti gattaa'e waan rabbi isaa kenne wallaalaadhaan gahee sila ummanni taa'e duudaa jaamaa natamannaa ligaa akka bisalaamaa. Seenaa biyya teenyaa keessatti barri isaa bara impaayirri mootummaa Itoophiyaa sirna amantii takka aadaa takka afaan tokkoof eenyummaa tokkotti amanuun dhuunfatamee lammiiwwan biyyattii hundi iftaanii jiraachuudhaaf dheebotaa turan keessatti ture. Kan godina Harargee Ba'aa Aanaa Kombolchaa naannawa Tuulaa Mansuuritti Sheeyini Sheekanii Sheek Adam Tuulaa dhalatan. Harrara dhaabbanne barasan if duuba yoo miillanne waggaa 105 har'aa dura ta'uu isaati jechuudha. Ani Adam Ahmad maqaa qoosaa abbaa kiyya waan jedhaniin Ahmad jedhaniin Adam Ahmad Ibrahim. Bakkattuu itti mataan kiyya lafa bu'e mana kana arginu. Umrii ijoollummaa tiyyaa adoo qaraatiin ta'in dur namni ijoolleedhaa horii tiisa. Adoo horii tiisuutiin horiirra gama garaatiin deebi'e. يا ربي فانو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فانو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. Sheeyini Sheekanii Sheek Adam Tuulaa umrii ijoollummaa isaaniitiin jaalala darasoota naannawa isaanii jiraniif qabuun booji'ame ilmi amantii islaamaa muuxaaluudhaaf murteessee alimman naannawa isaa jiran irraa ilmi diin barachuu akka eegaleefim waggaa hedduudhaaf olomaawota naannawa isaa jiran irraa ilmi diin barachaa akka turan dubbatu. Oyi boomsoo ta'e nama ijoollee mitiire nama uccoo adii kanaan fedhalaaf dirasaatan sanii abbaan kiyya hangafatti aanu baradhu yeeti gad lakkise ni fuudhanii duuba lakkise barnoota lakkiseera yoggaanan jal'ee ban tiikadawunii kana lakkisee ganda kana jira bakkattoon barat itti baratan guddoon wali baratuusaa jira isaan biratti deebi'e didee eeggaa didee dhiisaa jabbaan kiyya kanuma keessaan waan dabinu haa baasu achiin raatii seene jechuudha. Namoota barsiisuutu ganda kana jira barataasaa dhiyeetu mana keenya jira barataasaa kanatti eegalee jechuudha. Akkaataa eegalee kiyya akkaataa akka ajaa'ibaati. Akka namni ijoollee itti barattu miti. Akkuma namni guddaa itti baratuttiin kitaaba irraa baratan kanarraa waan silaa ijoollee alifarraa barsiisan na barsiisaa inni san Sheek Muhammad Ibrahim jedhaniini inni warra gama Baabbileeti na barsiisee harfii na barsiisee kitaaba kana yoggaa takka isana arraba kana quraanaatti quraanan beeku gaafa san quraana arraba arra kanaan qabad barumti hiikaan qabad akkasii na faciisee booda harfii baradhe jechaani harfii baradhee isa ta'irraa kitaaba tokko kasabiina jedhan irraa qaree kashujar irraa qaree amma kitaaba tokko ka'umdan irraa qaree inninis inshaallahu ta'ala karaa biyya isaanii deeme
umrii isaa booda biyya isaanii du'enni Sheekh Muhammad Ibrahim korkoruu jedhan jechuudha. Tokko isa kana amma isa kana jammarraa hanga dhumaatti yoo xiqqaate ama 5 ni ta'e isa kana wajjin jiraachuun keessa. Qanii dura bade kanarraa ama 5 yoo xiqqaate ni ta'e jechuudha. Xiqqaate ama 5. Eegas booda sheeka tokkoon dhufe kunoo gaara ganda warra Bakaroo jedhaniini achi dhufee qubatee isarratti eegalee jechuudha waan eegas booda. Gaara san yoo xiqqaate ama 10 ni geenye jechuudha gaara san keessatti. Gaara sanitti barnoota waan yookaan murtiilee waan islaamummaadhaa guutuu ilaa minaa jedhanitti isa biraan ta'e jechuudha. Jalaa qabee Qaasimii jedhan Zuba jedhan Minaa jedhan Xullaab jedhan ilaan gachiitti gaara san ama 10 yaadamu gaara san. Amma namoonni beeku manguddoon san dhufuullee jiraatilleedha. Garuu gurguddoon san hin jirtu namoonni gaafa san jiru ijoollee ni jirti. Eega booda isheen kun xiqqaachuu ni fayyaa dhabee aduun nuti gara ala baanee jechuudha. Ala baanee garuu kitaaba inni nu barsiise kana olittillee aduu bakka boottilee hedduun biraatiin kan amma inni barsiise kana deebi'uudhaan hanga amata 3 takka yookaan ama 2 takka ni ta'a. Kana booda walmi nuu dura jiru akka isin jettan kun hin ta'uu nuun jedhanii afaan Arabaa barattan malee akka kanatti barachuu hin dandeenyu nuun jedhan jechuudha. Gama afaan Arabaa deemne afaan Arabaa jechuun naawwii jedhan takka sarfii jedhan ma'aanii jedhan takka tamuggaalee mantiqa jedhan yoo kana barattan malee barnoonni isin barattan kun gogoo nuun jennaan lakkiin nu gara barnoo tanaa deemne jechuudha. Barnoonni kunis yoo xiqqaate hedduu zamana bareedaa harkannee barsiisonnis akka gaarii barsiisan khayruunis gaariidha. Kana keessatti walii gara ama 5 ta'uu danda'a jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Aalimmaniifim ulamaawota ilmii diin islaamaa barsiisan hedduu irratti kitaabbilee amantaa musliimaa gurguddaa garagaraa barachuudhaan ilmii diin sirritti funaannatanii beekumsa amantaa guddaa eega horataniin booda maatii isaa biratti deebi'uudhaan masgida naannawa isaa jiru tokkotti ilmii diin islaam barsiisuu akka jalqabaniifim beeytoota amantaa musliimaa hedduu oomishuudhaan hawaasa akka tajaajilaniif baasanii akka jiranis sheeyni sheekanii Sheekh Adam Tuulaanii dubbatu. Waa cufaagaa barnoonni kun tuujii bahara hanga warraa booda rabbanne ani barsiisuuf asii gale jechuudha. Bakka tuu inti galle hoo matiiwwan irraa yaane kana jechuudha. Laal manni inti gale usmanuma kana laal kun kan bakka kana ijaarame kana cita qaba sangaa. Asitti barsiisuun ture amma hanga amata 25 takkaa'uu 30 takka waan baranne kana taariyaa tana hanga ishee gabbeessinutti namoota barsiifnuu fi kanaas fi qabnee waliin jiraannee haareum wantu haariyaa tana
dhugaa yommaa si irraa raawwanne eegee booda bakka suggujjaan santachi irraa bitee achi dabarre jecha ammaas asifitti dundeeme jechuudha. Amma namoota nurraa barate dura eegalee irraa isaan tunarra beekee jira. An amma barsiisuun kiyya amma 60 wayita jechuudha. Umriin kiyya ammoo har'a amma 105 baay'ee sadii mukkana jechuudha. Bannoonni kun lakkumaan ida'ama ilaagaa ammaanii nama guddaa ta'e hanga naga'utti barsiisuun kiyya amma 60 waa kan isa jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Sheeyni sheekanii sheeka Adam Tuulaa hanga guyyaa irratti ilmi amantaa Islaamaa barsiisaa kan jiran ta'uudhaafim carraaqqii cimaa taasisaniinis aalimmanii fi ulamaa'ota akka isaanii kan diin Islaamaa barsiisan hedduu oomishuu bira dabree darasoota yookaan barattoota amantaa Islaamaa kumaatamaan oomishuudhaan beekumsa dhugaatiin qaree dhaloota wallaalarraa akka baraaraniif eebbisee majliisa amantaatirraa baasee akka jirus namoonni seenaa sheeka sheekanii kana itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Dura irratti sheeka keenya sheeka Adam Tuulaadhaa jechuun nama silaa seenaa isaa nuti dubbannu miti. Nama nu oliitti dubbachuudhaan malee. Ani seenaa sheekaa taniin isarraa dhageessiniin qaba. Taniin umriidhaan hin dhaqqabin taniin irraa dhageessiniin qaba. Taniin ammas irraa arkee fi tiyyaa beekuusiniin qaba. Taniin osoo isarraan dhageessin nama biraarraa dhageessiniin qaba. Seenaan sadeen kun yoo nufi waliif finne sheeyni durarratti waan kannaa rabbiin nuu kanne yeroo tana keessatti kannaa rabbiin nuu kanne qananiisaa rabbiin nuu qananiise ta'uudhaatitu irraa beekama. Sheeyni keenya waan isarraa dhageenye keessatti waan si ajaa'ibsiisu wanni inni beekamuun baay'isee guddinni laal yoo nufi manguddummaa dhufe akka nama dubbii manguddummaa qofa beekuutitti haasa'ee fixa hayyummaadhaan. Yoo nufi ilmiidhaan dhufe ilmii waan ittiin seene hunda baaba ati ittiin seente waan ati gaafatte hunda siidhaa lafa sii kaa'uudhaan gama biraatiin yeroo rakkoon dhufte gaaf tokko haadha abdii haadha manasaa haaseessineeti maal jette guyyaa rakkoo muslima jabaatte akkan namni hidhamee ulamaayin hidhamtee wanni adda addaa gaggeeffame wanni beeynuun sa'aa dur ka'u halkan salaatulleelii ka'uun dura ka'atte booyisa isaatiin hin beekette takkaa rakkoo namaatiif ji'ee rakkoon diinirra geessus sabarra geessus dhalootarra geessus rafeen beeku. Sheeyni keenya sheeka diinii fi barnoota diinii fi hayyummaadhaa fi qaroominaa fi waa hunda walitti qabate. Warri ammaan tana arraan tana qaroome jedhan kun hundi isaanii qaroominni isaanii osoo nufi walitti fidanii kan yeroon inni barate san yeroo teknooloojiin hin jirre san barate warri teknooloojiidhaa kunii fi inni walitti hin dhiyaatan. Gama nasihaa qaceelfama irshaadaata tawjiihaata guunii fi qaceelfama waa'ee duniyaarra kennuuf. Gama biraatiin akkuma dubbatame sheeyni keenya barattoota meeqa barsiisee GM dhaabbata kanatti himuudhaaf baay'ee nama dhibu. Akkamiin nama dhibu? Ama waggaa 60 ol barsiise. Kani suqul taa'ee barsiisee fi kani ganda Usmaan taa'ee barsiisee fi kani deemaa majliisa barsiisee iddoo waggaa 60 ol. Sheekan isaa keessa warra inni barsiise keessa kani kitaaba tokko irraa qara'aa inni kitaaba tokko qaraa'isee faadhaa jira. Sheeka kitaaba tokko irraa qara'aa inni deebi'ee sheeka sanirraa amma sheeyni sun ammas kitaaba biraa irraa qara'u faadhaa jira. Osoo ijoollummaarraa barsiisuu eegale. Barattoonni isaa kun gaafa gadi bu'ee fakkeenyaaf gaafa rabshaan yaa'iin lolli biyya tana taa'ee biyya tana dhufee darasaan biyya tana taa'uu hin dandeenye. Darasaan meeqa gabbuute jenna toora nama 300 gabbuute takkaa darasaan isaa toora sun gadi hin buune. Wuli nama 500 600 700 deebi waggaadhaatti hin beeka baanaa beeki waggaa tokko keessatti deebi gaafa 2,000 geessuu jira.
kana yooni fi avreejii isaa amatuma hunda wagguma hunda namuma kum tokko baasa yooni fi anne wagguma hunda nama kum tokko qaraayisa yooni fi anne ama 60 fi waa keessatti meeqa waan ni jiru nama dhiba ammoo kan sadarkaa ulamummaa qabatee gattaa'ee barsiisu warra akka Sheekh Yuusuf Cirootii isarraa barate warra akka Sheekh Mahammad Booseesaatii isarraa barate warra akka Sheekh Ahmad Watariitu isarraa barate warra akka Sheekh Aliyyii Fallaanaatiitu isarraa barate warra akka Sheekh Mahammad Zabur Harargee Lixaatii irraa barate lakkaawamee hin dhumu ulamaa'onni bihaarri arraan tana ilmi isaanii raabsaa jiran jechuudha. Kana malee sheekni yeroo dabarte yeroo dukkanaa san keessatti waan ajaa'iba sitti ta'u keessa nu bilbileeti yeroodha sila baafannu isin qabuudha deeman ogguunii fi jan bar badii jechuu yoo nufi dhagee nu bilbilee kottu makaddaa fudhadheetiin jira firaasha fudhadheetiin jira si wajjiniin hidhama akkana jettee biyyaa baate taanaan nu cabsite kottu ji'eeti nama adda addaa mataa kiyyarraa eegalee gaafa sila rakkoon jabaattee biyyarraa bahuu keenya hunda nu deebisaa ture. Yeroo aduun nutti hammaattee nutti guyyaadhaan nutti dukkanootee sheekha bira dhufnee sheekha akkanaa fi akkana jedhan aduun tanatti mari'atte tanarratti rakkoon adda addaa gama abaashii wal qabattee gama gabroonfataa adda addaatiin wal qabattee guneefitti himanne sheekni haasaawuma tokkoon akka waan nutiin kun rakkoon takka nu bira hin jirre nutummaanuu mootii taane haasawaan nu tasgabbeessee bira yaana akka yeroon biratti as deemnuu fi yeroon isa bira achi deemnu nuuf adda jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة umrii dheeraa amantaa islaamaa barsiisuu irratti dabarsaniifim aaliman ulamaa'ota darasaafim sheekan hedduu oomishan bu'uura taasifachuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaatiifim hawaasni isaanii maqaa sheekha sheekanii jedhu badhaasuu akka danda'anis sheekni sheekanii sheekh Aadam Tuulaanii dubbatu. Umriin kee dheerattee miti barsiisuu keessatti namni hedduun irraa barate jechuudha. Amani ma jiru anuma irraa barate jechuudha kan ma jiru. Amma olaashee amma ishee mootorfaalleen sadii isaadha isaan jechuudha. Isaa achi Sheekh Ahmad Abdullaa faadhaa jira. Warra gaafaan dura biyya tana dhufe baraterraa barsiisuu irra jiran gamaan iyyaatti allaa ramuu ijoollee jedhanii kan mangudduma kirishaati jira. Nama hedduun irraa garuu nama hedduun irraa barate umriin dheeratte nama hedduun irraa barate sirma irraa jiran jechuudha. Tuulaan biyya tana tuulaa jedhanii maqaa dhaloo maqaa biyyaati. Wanni itti hirkamu namni biyyaa fi gosatti hirkata namni. Amma gaara kana achitti nooleen na beekan tuulan na beekan nooleen na beekan asoggaan dhufe tuulan na beekan jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Sheekni sheekanii kun sirnoonni dabran hundi isaan roorrisaa akka turaniifim wayita ilmii amantaa musliimaa barsiisaa turanittis gufuun guddaan hedduun isaan mudachaa akka ture ni yaadatu. Biyya tana keessatti namoota yaadni adda addaati hedduu jira jechuudha. Biyyi tuula jantuun uumtu biyya qabeenyaatu. Biyya qabeenyaa tana namni dura oltee warraa fudhachuudhaaf. Hoggaan uummata keenya kana waa'ee dhugatti diin ufaa dhoorku hujuballee geessanii waa qalu hujuballee dheegisi geessanii dhiqanii waa rabbilee kadhatu kun ta'uudhaan hoggaa qobsu walii goone namoonni immoo kana karaa godheefi jira hoggaa kun dhufanii biyya dhufanii kenna haajaa teenya nu baasaa jedhaniin haajaan teessan hin taatu Sheekh Aadam jaa isin taatee jettanii waltaa isiniif kennaa jedhanii jechuudha. Kun amma tun qabsoo hadhooytu dhachamtu. Yoo akka isaan jaan hojii jees fuuldurii kee bade jechuudha. Yoo akka isaan jaan didees ammaa fi dhaana bira taa'e jechuudha.
isa warra mootummaa ijoolleen jiru mootummaa waan mootummaa himanii jira waan biyyaa himanii jira waan garaa keessa qabatanii jira anaa waan mootummaan beene barsiisu malee gara mootummaan dhiyeessanii hidhaan gaafasee amma 3 baatii 5 amiilee kiyyaa kun keessa curaan miila kiyyaa kun ka'uu maadhaatii miti kibirooti malee miila kiyyaa kana keessa maan biqiluu takkaa jira amma ta'ee waan isin biqee firraa guruu takkaa jira san dhiise guddoo san rabbiirraa afaan iddoon dubbannu san nuti mootummaan dargiidha namoota nam tokko namni kun abaawoodha takkaa jaarra je'een ragaa fitin jettuun numa jeefti malee adoo isiin akkasi jirtu nulleen adoo silaafuu gaajalli rabbi malee hin jiru eegannu nama hedduu hiine hedduu ganne wanni utu sodaannu kun alaa sodaannu akkasuma jirti faayidaan teenya maaliidhaan mootummaan haasawwatte jechuudha mootummaan guddoon haasawwatte jechuudha. Orma dura akkana moggaa isaan himaniif nama gatan san hidhan san shaayida fidaa jedhan jechuudha. Nuti gama Haramaayaati bakka ittoo hidhaan teenya irraa eegalamte shaayida ni qabna shaayidni san nuun dhihaatu jedhan jechuudha. Maaliif hin dhiyaanne ormi guddaadha yoo shaayida irra baane jiruun teenya hin jirtuu jedhanii nuun dhufan jedhan jechuudha. Mootummaan yaaddee jecha mootummaa namtu dargiitu. Sheddaan nama kana jeefnee akka malee jeefnee hiinee akka malee hiinee darsiseente jechuudha. Namni kun jedhabee jira harki naaffatee jira. Kadu'ee jira hangan qabu akkam goona orma kana alaa dubbiin tasan dhumteen hunjaan wasii keessa nama jabeessan booda kataa'ees haa ta'u kadeemees haa deemu boo qaban jechuudhaan ayyaana isaanii afanii maskaram guyyaa 2 nu dhiyeessan jechuudha. Nuni baanaa yaadatti hin qabne ifis kennee yaadatti hin qabne kan maqaa keenya bakka cufaa fudhatanii mana guddaa daree gaafeedhaa kaa'uutiin sanitti dirree bal'ootti namoota hanga siyaasaa cufaa walii qaban jechuudha. Adaree nama 110 jira qamadii dhawaadhaa kaasirraa rakkattee geessa nama 70 jira maqaa jira kanaa fudhatan jechuudha. Utiin baanaaf iyyaan waan isaan jedhin beenu adanu baasanitti mana tokko jira kattee namaa gorsa kennanii achitti haasa wanja waa cufaa har'arraa mootummaan isinii maartee isin gallakkifteen hunjan jechuudha. يا ربي فنو بلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو بلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Shayini sheekanii kun har'a umriin isaanii waggaa 105 achi tarkaanfatee kan jiru yoo ta'u eega bultii jaarratanii jireenya mataa isaanii eegalanii ammoo ijoollee hedduu horuudhaan amma abbaa maatii 70 akka ta'anis ni himu. Andallaa kana fuudhu takka malee fedhu. Gaafa barnoota irra jiru jechuudha. Yookaan dhufe namni an fuudhe nama barnoota qabu nama bareedaadha. Ni ijoollummattee taphii fuudhe jechuudha. Achi akkasiin heddummattee cidhaadhaa fuudhe ilma na dambeessuun. Ilmaan kiyya amma daawwanni kiyya hormaani kiyya kan dhalaatii fi kan dhiiraa dhugaa lakkaawan 60 waa ta'e 70 deemee jechuudha. Kana keessa kan barnoota dhiibee dadhabee deebi'ee jira. Kan baratee madrasaallee baratee ilmii zamanaatii baratee bakkaan ga'ee ara jiruu ni jira.
asitti dalaguurra jiru ni jira. Haalli ilmaan kiyyaa kawaan baratin illee numa jira. Ammootuma dalagaa hanga ummatuma dalagaa numa jira. Alamaan qabnu jechuudha. يا ربي فنوب حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنوب حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Sheeyni sheekkanii Sheek Aadam Tuulaa dhaloonni har'aa boruu ilmi amantaa Islaamaa sirriitti barachuudhaan dhugaa fi haqarraa osoo hin maqin beekumsa dhugaa bu'uura taasifatanii diin Islaam jiraachisuu akka qabanis xumura irratti cimsanii dhaammataniiti jiru. Dhaamseen dhaamu dhaloota ammaa keessa jiruu fi kan boodaatii fi nu oomishamna nuti nu oomishamnu jiraanna wanni aan dhaamuuf waan baratan quraana irraa baratan jecha rabbii irraa baratan jecha ulamoota gurguddaa keenyaa akka Shaafii faallee baratan kan dhoysine kan dabsine akka biyyaa dabarsitanii ka booda waan gaarii barnoonni kun ilmi wani namaa godhu nama jiraachiisa. Barnoonni kun akka nullee jiraachiisu kan dabsine ka dhufetti akka ormaa dabarsitanii adoon kijibne adoottiin idaane adoorraan hir'ifne tana ta'ee ani gartee silaajuu naa dubbatte yoo irraa nuti kaanee akka mootummaa jennee hir'ifne akka mootummaa jenneetti idaane dhaloonni booda karaa san deema. Bishaan maagatu gaafa baafatan karaa san irraa maqan karaa san deeman jaallenii kun nurraa isaan dabre karaa gaafatamullee nuyi akka waan nurraa baratan ulamoota irraa baratan isin islaamoonni Itoophiyaa kophallee adoon taane biyya addunyaa cufa keessatti kan dabsine waan quraanni jahiikaa kan dabsine waan nabiyyiin je'ellee hiikaa kan dabsine akka isaan jedhanii biyyaa dabarsitanii fuulduree keessan ifa akka gootanii fuulduree keessan bareeda akka gootanii akka fuuldureen keenya qabriidha ganaa gaafatamu teenya akka guyyaa sirraan gaafatamne diriirsatee akka biyyaa dabarsatanii dhaamaaf jechuudha. Barnoota kan ammaas waa xiqqoo miti akka dachaa deemtan akka dachaa deemtan akka dachaa deemtan. Taraa ofii barsiisee hakki uummataan gahee gaafa daala jarri duritti gaarahee jarri baree barsiisuudhaan manaa bahee ilmiidhaaf haalima barbaacha naannahee. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ayyaana Iida Soomanaa sababeeffachuudhaan seenaa sheeka sheekkanii Sheek Aadam Tuulaa irratti fulleeffate kan isinii dhiyeessaa turre kanumaan goolamneeti jirra. Qophii kana qopheessuudhaan aan kan isinii wajjin turre Uudii Muusaatiin ogeessa kaameraa keenya Naasir Obbo wajjin ta'uun qophiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kana kan itti fufu ammas turtiin teessan OMN ijaa fi gurra uummataa faana haa ta'u isinii jenna.